oduu ammee qophii ayyaana hajjii bara kanaatiif hanga ammatti hoolaa fi re'een qalmaaf dhiyaatan miliyoona takka tuqaa torba gara jiddaa markabaan galuun gabaafame. maasha allah, allahu akbar. hanga ammatti sirna hajjii bara kanaatiif hoolaa fi re'ee warreen jechuudha qalmaaf hiida kanaaf dhiyaatan sirna iidaatiif miliyoona takka tuqaa torba gara jiddaa markabaan galuu beejiin guddaan Saudi Arabiyaa gabaaseeti jira. maasha allah. hujjaajonni bara kanaatis baay'ee dabalaa dhufeeti jira. gabroota rahmaan warreen jechuudha hajjiidhaaf gara makkaa galanii jiran baay'ee tilmaamni isaanii miliyoona meeqatti lakkaawama. maasha allah. rabbi isaan irraa jaalatu, rabbi irraa qeebalu, warra amatu deddeebius rabbi haa godhu. zulijjaan arra sadii oollee galgalee kun afurii guyyoonni hajjii kurnan kana guyyaan arafaa guyyaa muraasaa fi guyyaa jamoo kanaatu hafe. kanaaf iidaas rabbiin ittiin nu haa ga'u jenna. gara oduulee biyya alatti yoo isin deebifnu koomishiniin marii biyyoolessaa marii ajandaa walitti qabuu dhaabbilee federaalaa galma barkumetti eegalamee taa'amaa jira. kanatti aansuudhaan hoteelonni finfinnee sadarkaa urjii 5 qaban hanga ammatti 10 akka ga'aniiti jiran. finfinnee keessatti hoteelotiin gurguddoon urjii 5 10 akka yoo ga'an fuuldurattis akka bal'inaa jechuudha baay'achaa dhufu akeekaati jiran. kun ammoo guddina biyyattiitiif akkaan kan akeeku ta'uudhaas dubbataati jira. kanatti aansuudhaan intala Astar Badanee jedhamtu amaartitti arraan tana aktiivistiin dammaqaa nagaasaa jechuudha oromoo dhiifama gaafachuu dhufte isiin oromoodha jechuudhaan dhiyeessee ijoo ajandaa miidiyaa godhee jira. nuti gonkumaa tana hin fudhannu, atis walumaanii jechuudha warra sanitti dabalamtee jirta siin jenna. intala jechuudha isiin ammoo deebiteeti ani oromoo wajjin wal dhabdee hin qabu jechuudhaan gara fuula feesbuuk irratti maxxansite. isaan lachuutu jecha wal faallaatiin gara miidiyaa rabbaan. kun ammoo ajandaa hawaasa miidiyaa ta'eeti jira. kun ummata keenya burjaajeessuu hin qabu. intalti jechuudha haasawaan isiitiif akkaataan isin jibbaa oromoo qabduu fi kuni ragaa jechuuf viidiyoon takka takkaan jira. kun ajandaa isinii ta'uu hin qabu. isa jechuudha isii tana Astar tana fidatee dhufee fi isaas walumaanuu dammaqaa nagaasaatis if keessaa dilee godhaa malee as keessan galchinaadha isiniin jenna. oduulee bareedaa gaa guyyaa guyyaan isiniif nu kan dhugaa kan qabatamaa qofa ammoo mallattoo gurraatti harka miidhatu namee sabskaraayib godha. ammaan tana tuqaadha. namoonni haroonni gara chaanaalaa dhuftan sabskaraayib godha. oduun biyya keessaa qabanne kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. raashiyaan mariif qophiidha jette ministeerri dhimma alaa raashiyaa. nuti marii jechuudha dhukaasa dhaabuu yukureenii jechuudha waliigaltee kana qophiidha jechuudhaan dubbateeti jira. kana gaa duraan erga jechuudha tiraambii mootummaa raashiyaa buutiin jechuudha maraataadha jechuudhaan qeeqee torbaan lama kaleessa jechuudha ibsa baaseen torbaan lama bichaa qabee fi booda guyyaa arraan tanaa ibsee jechuudha ministeerri dhimma alaa raashiyaa baaseen raashiyaan mariif qophiidha jette. ija diimtuu agarraan namuu araaranii filata fakkaata. kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaan Iiraan dhimma nukuleeraa irratti tiraambii hojii yoo mari'achuu waliigaluu baatte Israa'eliin akka haleelamtu akeekkachiifte. biyyoonni jiddugalaa kun hedduu nama ajaa'iban keessattuu Saudi Arabiyaan akkaataatti isiin jechuudha Ameerikaadhaafis bitamtee dhimma uummata Falastiin irrattuu haasaa takkan taasiftu ammoo dhimma Iiraan irratti yoo jechuudha dhimma nukuleeraa irratti tiraambii hojii waliigaluu baatte Israa'eliin ni haleelamti jechuudhaan akeekkachiiftee jechuudha. kun jechuun maal jechuudha mee maaltu isinii gala. kanatti aansuudhaan oduu gaddaa Naayijeeriyaa keessatti balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 110 dabruun gabaafame. hedduu waan nama gaddisiisaati gaa lolaa yookaan galaanaan lubbuun namoota 110 hanga ammatti dabruun gabaafamaati jira. lolaan kun akka baay'eetti jechuudha Naayijeeriyaa kutaa wannaa keessattuu namoota hedduu jechuudha guuraa jiraachuunis hanga ammatti gabaafamaa jira. rabbiin nagaya haa buusu uummata lolaa kanarraa dhaabee. itti aansuudhaan Ameerikaan dhukaasa dhaabuu gaazaa keessatti guyyoota 60f taasifamaa jiru irratti karoora dhiyeessite. karoorri dhukaasa dhaabuu gaazaa keessatti guyyoota 60f taasifamaa jiru kunis haala gargaarsi namoomaa jechuudha gaazaa ittiin seenuudhaaf haala mijeessuu jechuudhaan dubbatteeti jirti. dhugumatti jechuudha gaazaan yeroo ammaan tanaatti uummanni Falastiin waan nyaatu dhabuun beelaan akka malee saaxilamanii jechuudha. Israa'elummaan tun garteemi addunyaan akka gargaarsa namummaa gaazaa hin seenne dhoorkitee hanga ammatti beelaan akka malee rakkatanii beelaan saaxilamanii dhumaa jiran. kanarratti jechuudha ammaan tana karoorri jechuudha guyyaa 60 dhukaasa dhaabuu gaazaa keessatti jechuudha taasifamaa jiru irratti Ameerikaan yaada kana karoora kana dhiyeessitee jirti. kanaaf ummata Falastiin rabbi bilisaa baasu ammallee sirritti du'aa'ii godhaaf du'aa'ii aagoonuu fi ummata gaazaa kana
Honcunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheer du'eet godhuudhaan facaasaa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan oduulee jechuudha dhugaa tan haaree qofa isin biraan ga'ee jechuudha tan soomni tokko keessa hin jirre ta biraatiin hanga walitti deemnutti ammoo namoonni haareen jechuudha gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe godhuun dagatina qofaan isiniin jenna ilaal tarmoota akka kanatti mallattoo nagattuudhaan subscribe gootan ganaa oduuleen kallattumaan haareen isin bira geessii jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.